milkaa'uuf maal gochuun qaba? Namoonni milkaa'anii maal gochuun milkaa'an? Anoo maal godhu yoo maal godhin milkaa'a? Gaaffii jedhu of gaafachaa jirta taanaan na amani viidiyoon kun siif qophaa'e. Yoo yaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horoo Inspire warri taatan akkamnaaf jirtu bakka isin jirtanitti gammachuu qofti milkaa'ina isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana obboleessa keessan Dinaariyaadha. Tole egaa barnoonni keenya guyyaa irraa akkuma yoggaa kaanii barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi lafii dugdaa jireenya keenya kan ta'e ani isiniif qabadhee dhufu jireenya keenya milkeessuuf maal gochuu qabna? Jireenya keenya gara fuulduraatti deemsisuuf maal gochuu qabna? Jireenya keenya immoo yoo maal goone gara fuulduraatti deemsisuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Tole egaa barnoota keenya guyyaa irraa keessatti namoonni milkaa'an maal gochuun milkaa'anii? Nuti immoo milkaa'uuf maal gochuu qabna? Jireenya isaanii keessatti maal gochuun milkaa'an namoonni milkaa'ina irra ga'anii? Namoonni injifatanii jiran maal gochuutiin kan jedhudha jechuudha. Tole egaa isteeppota kana salgan seeraan eegdanii fayyadamtaniinaan na amani bakkee barbaadde keenya geessa. Tole egaa amma barnoota keenya duukaa turtii gaarii isiniif hawwa. Tole tokkoffaa irratti inni argamu namoonni milkaa'an maal gochuunidha kan isaan milkaa'ina guddaa irra ga'anii? Milkaa'inaaf hawwii cimaa qabaachuu qabda. Milkaa'ina irra ga'uuf hawwii cimaa qabaachuu qabda. Milkaa'ina keessanaaf mee hawwiitti qabdu hammamidha? Hammam ga'a? Hawwiitti qabduufoo hammamidha mee? Wanta sana argachuuf mee hammam hawwiteetta? Kanaafuu inni tokkoffaa irratti argamu milkaa'ina keenya sanaaf hawwii cimaa qabaachuu qabna. Galma geenyu sanaaf hawwii cimaa yoo qaban na amani qarqara milkaa'inaarra ni geenya jechuudha. Nutis injifachuu ni dandeenya. Milkaa'ina keenya sanaaf yoo hawwii qabaanne jechuudha. Inni lammaffaa irratti argamu immoo mul'ata isaanii fageessanii argu. Namoonni milkaa'an mul'ata isaanii fageessanii argu yookaan fagoo irratti argu. Kanaafuu nuti maal gochuu qabna? Mul'ata keenya san fageessinee fagootti arguu qabna mul'ata keenya. Asii kaanee galma gahuu qabna. Bakkee jechuu qabna. Bakkee dhaabbachuu qabna. Haala ittiin dubbannu illee haa ta'u, haala ittiin jiraannu illee haa ta'u, haala ittiin maatii keenya jiraachisnu illee haa ta'u, hunda isaa maal godhu? Fageessanii argu. Imaajin godhu. Sammuu isaanii keessatti xumuranii taa'u jechuudha. Hangaafa sana ta'anii jiraatan san amma xumuratu. Fageessanii yaadanii jechuudha. Karoora yeroo milkaan ittiin jiraatan arrabaafatu jechuudha. Fageessanii jiraachuutiin yeroo isaanii dabarfatu namoonni milkaa'oo jechuudha. Inni sadeeffaa irratti argan immoo hojii hojjetan sanaaf fedhii olaanaa qabaachuudha. Abjuu keenya sanaaf, mul'ata keenya sanaaf, milkaa'ina qabnuuf sanaaf fedhii olaanaa qabaachuudha. Mee hojii hojjennaa jiru irratti fedhii hammamii qabna? Fedhii akkamiitiin keessa keenyatti dhaga'ama? Hawwii guddaa qabaachaa jirra taanaan hojii hojjennu irratti cimnee akka hojjennuuf hawwii guddaa qabna taanaan kaka'umsa guddaa qabna taanaan fedhii olaanaa qabna taanaan na amani fiixee milkaa'inaarra ga'uu ni dandeenya jechuudha. Yoo fedhii olaanaa hin qabnu ta'e dalagaa keenyaaf wanta karoorsineef sana mul'ata keenyaaf fedhii cimaa hin qabnu taanaan milkaa'uu hin dandeenyu. Wanta yaadne san galmaan ga'uu achiif gochuu hin dandeenyu jechuudha. Karaatti hafaa jechuudha karoora keenya sun. Inni afuraffaa irratti argamu kaayyoo isaaniitti cimanii cichoomanii hojjetu. Yeroo hundumaa kaayyoo isaanii sanaaf cichoomanii jabaatanii hojjetu jechuudha. Yeroo kamittillee taanaan haala kamittillee taanaan kaayyoo isaanii sanaaf jabaatanii haala tollaatiin harka tollaatiin rakkoon otoo isaan yaaddessiin wanti mudamu kamuu otoo isaan yaadanii cimanii dhaabbatu namoonni milkaa'oo. Atillee kaayyoo kee irratti cimtee cichoomina cimaatiin murannoo cimaatiin yoo dhaabbatte na amani atillee injifachuu ni dandeessaa jechuudha. Inni afuraffaa irratti argamu kaayyoo isaaniif cichoomina guddaatiin jabaatanii dhaabbatu jechuudha. Inni shanaffaa irratti argamu akkuma isinitti himaa ture waan hojjettu qabdu jaallachuudha. Waan hojjettu sana hin jaallattu taanaan na amani milkaa'ina gaggeessituu tokkoyyuu hin qabdu. Galma barbaadde gahuu hin dandeessu jechuudha. Garaa duuba hojjetta taanaan utoo sitti hin toliin
nama gammachiisuutiin, maatii gammachiisuutiin, hiriyaa gammachiisuutiin, namni nattaa gammadu jechuutiin hojjeta taanaan na amani milkaa'uu hin dandeessu. Kanaafuu inni shanaffaa irratti jettu wanta hojjettu jaallachuu qabdaa jechuudha. Wanta hojjettu san jaallachuu qabda. Kanaafuu wanta hojjettu jaalladhu. Inni ja'affaa irratti argamu immoo wanta hojjetan beeku. Wanta hojjetan kamillee beekuun hojjetu. Jireenya isaanii keessatti wanta dalagan tokko isaa beeku. Cimanii hojjetu wanta hojjetan san misteekii tokko malee, dogoggora tokko malee itti gaafatamummaa fudhachuutiin hojjetu jechuudha. Maal akka hojjechaa jiran, maal akka dabarsaa jiran guyyaa isaanii keessatti, sekoondii isaanii keessatti, daqiiqaa isaanii keessatti, torban isaanii keessatti, ji'a isaanii keessatti maal akka hojjechaa jiran ni beeku jechuudha. Kanaafuu atillee injifachuu, galma ga'uu, milkeessuu barbaadda taanaan wanta hojjettu beekuu qabda. Wanta dubbattu beekuu qabda. Wanta irratti hojjechaa jirtu beekuu qabda. Hin beektu taanaan ofumaa dhamaataa jechuudha. Galma geessu tokkollee hin qabdu. Kanaafuu yeroo hundumaa wanta hojjettu beekuu qabdaa jechuudha. Atillee injifachuu barbaadda taanaan. Galma yaadde ga'uu barbaadda taanaan wanta hojjettu kamillee beekuu qabda. Utoo hin beekeen yoo hojjettu deebii laattuu hin qabdu waan ta'eef. Kanaafuu inni torbaffaa irratti argamu gargaarsa namoota ciccimoo irraa argachuun itti fayyadamuudha. Namoonni milkaa'an yeroo hundumaa saatii hundumaa namoota gargaarsa gaafachuu qaban gaafatanii itti fayyadamu. Ana beekaa qofaa miti. Dandeettii qaban irratti namoonni ciccimoo gaafa isaan yaada laataniif yaada isaanii san accept gochuun gara fuulduraatti tarkaanfatanii adeemu. Nutoo warri milkaa'ina hawwinu, namni guddina hawwinu, warri jijjiirama hawwinu kun gorsa namootaaf fudhannaa, gorsa maatii, gorsa hiriyaa, gorsa firaa hin fudhannaa. An milkaa'inatti, an jijjiiramatti, an guddinatti nu dabarsu. Kanaafuu yeroo hundumaa milkaa'uu barbaadda taanaan gorsa namoota ciccimoo argattutti fayyadami. Saatii isaan argattutti itti fayyadamteennaan na amani galma barbaadde kee ga'uu dandeessaa jechuudha. Inni saddeettaffaa irratti argamu immoo hunda caalaatti ofirratti hojjetu. Waan hojjetan kamirrayyuu caalchisanii wanta kamiyyuu olitti cimanii kan isaan hojjetan mataa ofii isaanii irrattidha. Nutillee jireenya keenya irratti, guddina keenya irratti, milkaa'ina keenya irratti ofirratti yoo hojjenne galma barbaanne, milkaa'ina barbaanne bakki yaadne san ga'uu ni dandeenya. Kanaafuu jireenya kee keessatti injifataa, mo'ataa, nama milkaa'e, nama jireenya isaa keessatti success ta'uu barbaadda taanaan jalqaba mataa kee irratti hojjechuu qabdaa jechuudha. Kanaafuu ofirratti focus gootee, ofirratti xiyyeeffattee kamidhaa iddeen muudaa koo, iddee kamidhaa kan sirreessuu qabu, iddee kamittin dogoggoree, iddee kamittin sirrii godhe kan jedhu cimina isaanii irratti focus gochuun ofirratti hojjetu jechuudha. Inni salgeffaaf inni dhumaa immoo namoonni milkaa'oo ta'an yeroo hundumaa fayyaa isaanii eeggatu. Fayyaa isaanii, nageenya isaaniitu wanta hundumaa dursa waan ta'eef nageenya isaanii seeraan eeggatu. Jireenya isaanii keessatti milkaa'aa barbaadde yoo taate yoo nagaa hin qabdu ta'e waa tokko yoo miti. Kanaafuu quraanni illee, wangeelli illee, matsaafni qulqulluullee kan inni nu barsiisu maal nagaa keessan eeggadhaadha. Nutillee milkaa'ina barbaanne sanarraa geenyee akka hin rakkannetti, akka hin dhiphannetti har'a maal gochuu qabna? Nagaa keenya seeraan eeggachuu qabnaa jechuudha. Kanaafuu seerota milkaa'inaa kana salgan seeraan itti fayyadamneennan na amani galma barbaadde kee ga'uu dandeessa. Yoo isinitti toleera ta'e maatii keessaniif share gochuu hin dandeessu. Na faana waan turtaniif guddaa galatoomaa.